السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفون وردفتوتا في كبزمتوتا رزان أورو أمانتيف كتان غندان أسولين كودين yeroo hedduu jechuudha namoonni kenna sababa mormi isaanii gurraachatuun akkasuma boqoo ciqilee fi jilba sammalee jechuu qofa luka lamaan isaan jidduu keessattuu shamarran kenna rakkoolee marsaa laguutiin naannoon safaraa qaama saalaa isaanii lukni lamaan isaan jidduun kan baay'ee gurraachatuu fi akkasuma mootuyyuu yeroo hedduu namni waan kana yoo dubbatee kan arrabsamuu fi shamarran kennallee kan baay'ee rakkataa jirani waa'ee luka lamaan jidduu gurraachatu kana haala salphaa ta'een jechuudha karaa sammalee jechuun bobaalee fayyadamanii ofirraa balleessuu sirrisuu ni dandeenya. Bobaan kennas jechuun yeroo hedduu kan gurraachatu akkasuma mootuyyuu sababa maaliirraa kan gurraachatu waa'ee bobaa asiin duras dubbadhee jira. haa ta'u malee jechuudha wal qabsiisee akka maal akka fayyadamnuu fi sammalee jechuudha waan hedduudha kan fayyadamne ofirraa balleessuu dandeenyu irratti hojjedhe ani waan tokko qofaa yookiin ammoo waan lama qofa jechuudha kanaaf wanni fayyadamnu manuma keenya keessa kan jiruudha gaafii mormaa kana obboleettiiti yookiin ammoo tuyyuu maatii kiyyarraa kan tahee kan gaafii na gaafatanii hordoftoota Rizaan Oroo irraa jechuudha mormi kiyya baay'ee na gurraachataa jedhanii keessan hanka suurallee kaasanii erganii jechuudha namoonni hedduun aanarraa jalqabee jilbi kenna shamarranis tahee hedduu jechuudha keessattuu gogaan shamarranii yookiin qaamni shamarranii lallaafaa waan ta'eef jilbi isaanii hedduu kan gurraachatuu fi akkasuma mootuyyuu sababa uumama bifaa osoo hin tahin namoonni tokko tokko uumaa se'anii jechuudha jechuun gaafiiwwan akkanaa kana shamarran jilbi gurraachachuu uumaa se'anii sababni isaa keessattuu jechuudha shamarran keenya warri amantii islaamaa qabnu salaatallee yeroo salaannu jilbi namaa haalota kanaan jechuudha haa ta'u garuu karaa salphaa taheen jechuudha qaama keenya of eeggannoo rabbiin jechuudha isa gabbarree isaaf ajajamne akkasuma rabbiin keenya akkuma uumeen waan hunda waan fayyadamnu nu uume qaama keenya bareechifachuus taanee laafifachuun dubartiin isii irratti dirqama barruu taatee asiin gurraatti asiin adii asiin magaala asiin daalatti tahaa deemuun isii irratti eeggamuu qabu wantoota mana keenya keessa jiru fayyadamne karaa salphaa taheen ofirraa balleessuu yookiin of waldhaanuu ni dandeenya. kana jechuun kan har'a asitti argitan kun vaaziliiniidha akkasuma daa'imas qabadhee dhufee jira san qofa osoo hin tahin loomillee qabadhee dhufee jira jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waasadii walitti fayyadamnee jechuudha keessattuu naannoo qofa keenya lamaan jidduu loqodni afaan oromoon kutaa 11 kan keessattuu kutaan tokkichi keessatti loqoda hedduudha kan dubbatamu akka arsii keessatti naannoo arsii si komaandoo keessatti loqoda hedduudha kan dubbatamu jechuudha baalee jedhanii diidaa jedhanii akkas gadab jedhanii kana fi luqonni hedduu baay'ee waan ta'eef ani akka isinii ifuu fi qofa lamaan jidduu naannoo qaamsaalaa jedhee isinii ibsa haala maasitti argitan kanaan jechuudha waa'ee loomii irratti gadi fageenya loomii isinii ibsuu barbaade jalqabamu baaziliiniin keenya orijinaala ta'uu qaba yookiin ammoo aslii ta'uu qaba sababni isaa illee jechuudha baaziliiniin suuricha maasitti isinii maxxanse kun baaziliinii filatamaa fi akkasuma ammoo tuyyuu baaziliinii eessattuu argamuu danda'uu fi yeroo hundaayyuu bitannee fayyadamnuudha gaheen baaziliinii guddaadha gogaa keenya laaffisuufis ta'e akkasuma ammoo diriirsuu fi akka hin shuntuurree dullummaa ittisa akkasuma alaarjiikii adda addaa kan nurraa ittisuu fi garuu guyyaa yoo dibanne rakkoolee adda addaa kan nurraan gahuu fi nu gurraachessu jechuudha haa ta'u hundaafuu baaziliinii maankaa tokko fuuna maankaan nu ittiin fayyadamuu qabnu yeroo kamiyyuu waa'ee dibataa irratti maankaa xiqqaa ta'uu qaba tasumayyuu maankaa guddaa ta'uu qabu jechuudha yeroo nyaataa qofa haala ammasitti argitan kanaan jechuudha baaziliinii maankaa tokko kutannee boodasanii loomii walakkaa itti cuunfina waa'ee loomii kana loomii hedduu isinii ibsuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya loomiin nama hundaaf hin taatu fakkeenyaaf loomiin naan taatu qaama kiyya yoo natu ixanash finiinessitti na ho'isisa kana jechuun qaamni kiyya alaarjiikii yookiin alaarjiikaa hassasiyaasa jedhamu san afaan arabiitiin shamarran keenya gaafilee adda addaa kan na gaafataa jiran shamarran keenya hedduu jechuudha rakkoolee hamaa keessa jiran shamarran keenya gaafilee isaan na gaafatan yoo hin deebisallee jedhu haalan kanatti mijanne akkasuma mootu viidiyoodha waraabu sagaleen kan wal naagahaan jirre kanaaf namoonni qaamni keessa loomii hin dandeenye loomii ittiin godhina yoo isin danda'ame viitaamin C akkasuma immoo yookiin burtukaana cuunfaa burtukaanaa itti godha garuu ammootu namoonni qaamni keessan hassasiyaa yookiin isa alaarjiikii jedhamu hin qabne loomii itti cuunfitanii cuunfaa loomii maankaa tokko itti gootanii yookiin ammootuyyuu walakkaa loomii harkuma keessanii itti cuunfitanii boodasanii daa'ima maankaa tokko itti gootan jechuudha daa'ima baaziliinii akka
akkasuma mootuyyuu loomiidha jechuudha. Akkuma beekamu daa'imni gogaa keenyaa bareechisuufis ta'ee laaffisuuf saffisaan jechuudha. Miira yookiin ammoo umrii ijoollummaa nu haaromsu jechuudha. Waan tokko haaromsuu hin beektan jedhee yaada. Haaromsa yoo jedhu fakkeenyaa fi keessattuu shamarran keenya jechuun gaafilee kana hedduu gaafatamaa jira. Umriin kiyya achi hin geenne garuu fuulli kee nama guddaa na fakkaata rakka dhiyaadde dhugaa rabbii waan kanaan baay'ee shamarran keenya rakkataa jiranii. Inni kun jechuudha walitti dhaabdanii yoo fayyadamtanii hedduu fuula keessan kan diriirsu sanirraan ammoo kan isin hin miine jechuudha. Akka kireema yookiin ammoo tuyyuu dibata farmaasii irraa binnu gabarraa oolfannu torbaan 2-3 keessatti jijjiirama isaanii argina yoo dhaabne nu deebi'a. Kun akkasii miti. Guyyaa 2-3 yookiin torbaan 2-3 keessatti jijjiirama isaa daftanii saffisaan arguu dhiisuu ni maltanii. Haa ta'u malee adeemsa keessa jijjiirama isaa kan argitanii fi booda sanii ammoo fuula keessan kan baay'ee isinii bareechisuu fi qaama keessan guutuu jechuudha. Kun dibata jechuun bakka gurraachate qofattis yoo dibattan kan qaama keessan wal fakkeessu. Akka fakkeenyaatti ani ciqilee jilbaa fi akkasuma qofa lamaan jidduu harka keenya hidda harka keenya aangoo qobbiin kanarratti nugu gurraachatu kan akka fakkeenyaatti fudhadhe malee wantoota hedduudha jechuudha. Kireemni Niviyaan jira wantoonni garaagaraa ni jiranii garuu haa ta'u akkasuma immoo harcee boqqolloo karaalee adda addaatiin gogaa keenya addeessuuf gahee guddaa qaba. Hojjannee fayyadamuu ni dandeenya. Inshallah dabareedhaan kan isin hojjedhu garuu kireemicha kana sirriitti waliin geenna jechuudha. Baaziliiniin jabaataa waan ta'eef akkasuma loomii fi baaziliiniin akka bishaanitti wal mucuceessa. Kanaaf daa'imni waan hanga takka walitti harkisuu fi yeroo dheeraa nuuf fudhata jechuudha. Yeroo dheeraa yoo jedhu daqiiqaa hanga takka tahee nutti fudhata waliin dhooyine waliin geenna hifachuu qabnu akka kireematti sirriitti wal fudhachiisuu qabna hanga xumuraatitti. Wanni sirriitti isiniin jechuu barbaadu gaafilee tokko hin gaafataman ni arga garuu haalaan na mijatee deebisuu hin dandeenyeen of kolchaa isiniin jedha. Gaafiin hedduu kan gaafatamu waan hedduudha kan hojjettu viidiyoo kana hundaayyuu hin fayyadamna jedhanii kan dinqetu jira. Kana hojjechuun an uummata kiyya hanga takka barsiisuudha malee hunda fayyadamaa jechuu miti. Kasii tahee fi ka argatte keessaa filattee fayyadamta. Garuu hawaasa bal'aa biratti wanni faayidaa qabu baratamuu qaba. Uummata keenya biratti dhaloota amma booda dhufuu fi fakkeenyaaf nu maatii keenya keessa dhalannee guddannee maatiin keenya daa'ima garatti nyaachuu malee qaama yoo tuqe waan qaama namaa balleessu yookiin ammoo cicciree lafa kaa'uu isinii galaa miti. Sababoota kanaaf jecha waan kana hubannoo hawaasa keenya keessa babal'isuu fi hawaasa keenya gadi fageenyaan itti aansuun jechuudha. Inni lammaffaa ammoo tuyyuu wantoota ani barsiisu kana keessa kas argatte qof akka fayyadamuu danda'u hawaasni keenya. Dirqama kan argine of cinkoo osoo hin tahin ammas jechuu itti fufee wantoota adda addaa irra deddeebi'ee waa'ee fuulaa irratti yoo xiqqaate viidiyoo gara 200-300 hojjechuu yaada qaba rabbiin itti naaga'u. Kunoo haaluma margitan kanaan harka irratti jechuudha. Bakka marattuyyuu haaluma kanaan dibattanii sodaatina kufa keessa lamaan dhiqattanii goysitanii boodasanii itti dibdanii ganama ofirraa dhiitan. Waa'ee kufaa qaama saalaa irratti ijoolleen hedduu gaafii hedduu gaggaafatamaa jira. Saamunaa qaama saalaa kiyyaa saamunaalee hin dhiqadha garuu ammoo tuyyuu qaamni saalaa kiyyaa baay'ee na ho'isisaa ta'an saamunaan dhiqachuun dogoggora guddaa yookiin yakka akka yakkaatti jechuu qaama saalaa kan keessa saamunaa shaampoos tahee wanni kumuyyuu qaama saalaatiif hin ta'u. Waan qaama saalaatiin dhiqatamu hedduu channel Razaan Oroo irratti barsiifamaa jira akka afaan Oromootitti ammas barsiifamuuf inshallahu ta'ala qophii hedduu jechuun akka kiyyatti yaalii guddaa godhaa jira. Akkasuma immoo tuyyuu wantoota silaa barbaachisanillee hedduu anis muuxannoo adda addaa irraa fudhataa jira. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qaama saalaa keessan saamunaan hin dhiqatinaa isiniin jedha. Kun dhaamsa kooti. Akkasuma immoo dhaamsa ogeessa hundaati jechuudha. Waa'ee ogeessa dhimma dubartii yookiin shamarranii irratti haala kanaan dibannee fakkeenya fuula keenya yoo barbaanne dibannee sa'a 2 tursiifnee saamunaan ofirraa dhiquu dandeenya. Barbaannu ammoo tuyyuu galgala dibannee jechuudha. Ganama saamunaan dhiqanna jechuudha. Hedduu rakkoo takka hin qabu. Galgala dibadhaa rafa ganama saamunaan dhiqadha. Ammoo jechuudha harka keessanillee akkasuma galgala dibadha. Wanni isin beekuu qabdanii fi godhuu qabdanii warri loomiin isin hin taane burtukaanatti godha horaa